dambichidhaa dhuddi dambichi goofa kotte jajjaba dhuddi dambisa qolluuqoo jalaan dhuddi jedhe booranii oloonii yaamsu yaamu tana hin dhageenyellee yoo jette booranaa tulaan sallan nagaa jettu hin dhageen jechuu hin dandeettu akkuma seena kana irraa hubannutti tulaan booranaa sagale isaanis goof laa'ee waacil weeb meelbanaa dhaasi aanolee dhiigoo fi irdar tula saglan booranaa keessa tulaani goofaaf laa'ee lafammaa soomaliin fudhattee umnaan boorana irra buqqisanii amma tana aana godhachuu fi paarlaamaan murteessisuun keessatti argama. Tulaan goofaaf laa'ee eellaan baay'ee of jala qaba. Yaamuun armaan olii dhageettan tunin yaamuu eel tula goofaaf laa'ee keessatti argamuuti. Wanni kun yaamuun tun seenaa wal qabattuun qabdi yookaan maaniif yaamutan jedhee jaarsi booranaa oduu tannaa kennirra odeeffadhee jira. Dambichi dhaa'ee dhuddi dambichi goofa kottee jajjaba dhuddi wanni jedhaniifi too eel dambichi dhaa'ee kanatti akkan jajjabdu tanaaf jedhanii naan jedhe. Dambisa qolluuqoo jalaan dhuddee wanni jedhaniif ammoo loon todda jala luuqee eel kan dhuga tanaaf jedhanii naan jedhe maanguddoon an oduu tan irra sassaabadhe. Kan qofaa miti abbootii eelaaf konfi eel lafam soomaliin ta'en jettuu tan keessatti argamullee odeeffadhee harka qaba. Fakkeenyaaf yaayyaa gos boorana noonitu ammooyyee warra abbaa gadaa warra areeroo godaana diid bittaata kaan abbootii gadaa lubborumadha kan akka ta'e odeeffannoo irraa argadhe. Gabaas kanaan wal qabatee gabaas lafteen badde guutuu qindeesse dhiyootu isan biraan ga'a. Miidiyaan OGM odeeffannoo dhugaa saamich daangaa Oromiyaa gam kibbaa kanaan wal qabate keessattuu saamich daangaa Oromiyaa uummata booranarraa humnaan buqqifame uummati Soomalee qubatee kanaa ifoomsee isan dhaqqabsiisuuf kutannoon hojjechaa jira. Viidiyoo teen yuutuubii keen sabiskiraayib godhaan hordofaa viidiyoo tanammoo laayikii sheer godhaa namuun dabirnuu dhaqqabsiisa jenna.